fooyya'insa fayyaa jireenya keenyaa fooyyessuuf waan sadii gurguddoo sadii ilaaluun ni barbaachisa. Inni tokkoffaa socho'iinsa qaamaa dabalu. Inni lammaffaa qulqullina ofiif dhuunfaa keenyaaf qulqullina naannoo keenyaa eeggachuu. Inni sadaffaa nyaata keenya jijjiiruu. Socho'iinsa qaamaa fooyyessuun waan guddaati. Dirqama mana keenyatti maashina gurguddaa gashuuti. Yoo xiqqaate torbanitti guyyaa tokko guyyaa keessaa daqiiqaa 30-45 lukaan deemuu waan salphaadha. Dhibee jechaa ture kana akka olqeensa dhiibbaatii gahaa akka sukkaaraa akka dhibee onnee kamarraa baay'ee nu gargaara. Akka kanaaf saaxilamne salphaatti saaxilamne nu fayyada. Kanaaf waan salphaa kanaa dhibee guddaarraa saasa'uu qarshii guddaarraa of eeggachuu yaadde. Inni lammaffaa qulqullina dhuunfaaf qulqullina naannoo keenyaa eeggachuu jenna. Meeshaa qulqullinaa jiruun qulqullina dhuunfaa keenya, qulqullina rifeensa keenya, qulqullina afaan keenya, qulqullina qaama keenyaa sirriitti eeggachuu. Darbee qulqullina naannoo keenya dhuunfaattis haa ta'u hawaasa wajjin isaa naannoo bishaan kuufatee jiru yoo danda'ame hirbisu. Bookeen adda addaa akka irratti walii qorree gochuu. Keemikaalota adda addaa yoo danda'an fayyada. Waan kanaaf qulqullina naannoo keenyaa, qulqullina dhuunfaa keenyaa yoo eegganne waanta dhibee amaaf nama saaxilu guddaarraa of eeggachuu dandeenya. Inni sadaffaaf inni guddaa waan nyaata keenya of eeggachuu. Nyaata keenya jijjiiruu kan hin jedhee nyaata isa salphaadhaa garasa mi'aatti yookaan garasa cimaatti deemaa jechuu kumte. Waanuma kamuu akkaataa kan hin fayyada. Nyaata refined ta'anii nyaata faabrikaa keessaa ba'anii yoo danda'anii hirbisu. Maaliif keemikaalota adda addaatti dabalama, mi'eessitoonni adda addaatti dabalama. Sababa kanaa ammasuma miidhaa isaa amma tokko dabaluu danda'a. Zayitoota immoo zayitoota adda addaa faabrikaa keessaa ba'an waan akkasii hirbisu. Zayita baay'isuu dhiisu. Yoo danda'ame yoo jiraate kan uumamaa kan argamu fayyadamuu akkasa. Sukkaara nyaata keenyatti baay'isuu dhiisu. Ashaboo nyaata keenyarraa hir'isu. Kan biraa alkoolii waan nyaataa fi keemikaalota alaada nama qabsiisan irraa fagaachuu. Alkoolii miidhaa guddaa qaba nama baay'ee beeka. Tiruu keenya hojii kan dhabamsiisu tokko isadha. Sammuu keenyaaf dhibee guddaa qaama adda addaatti miidhaa fida. Summi hamaa waan ta'eef alkoolii yoo danda'ame dhiisuu yoo dadhabame dhibbisu. Kanaaf haga danda'ame of eegganne mee haala jireenya fayyaa keenyaa haa fooyyessinu jedha. Galatoomna.